Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota badhaasa Ahmadii kami nagaa fayya qabdanii dhuma isin jirtanitti nageenya keenyaaf salaamtaan teenya tan jaalatan nuti isiniif qabnu qilleensarraan baddaaf gaara idduma hunda qaxxaamuree isin haadha qabu isin jecha akka jaabaatti raantan dizaayina addaatiin uffata barbaadan taanaan uffata isin feetan filachuu ni dandeessanii kun uffata barbaadan filachuudhaaf teessoon isaa magaalaa Radaa Farsaa guddaa rakkana gadi deemtaniituma gama harka bitaatti goruudhaan isani kun yeroo achi alaaltan saampelaan isaa kan fuuldura manneen isaa dhaabbatu ni mul'ata. Fooqii isaatii fi tan ibsaa gidduu saampelaan uffata ofirraa qabu mana uffata aadaa jo'uchirraa mul'ata. Kanaaf iddoo feetan teessanii waadii adda addaatiin gama komantiitiin nuqunnamtanii gama hundaan yookaan gama feesbuuk meseenjaraatiin akkasuma nuqunnamtanii iddoo kana isin geessuudhaaf qophiidha isiniin jenna. Teessoon isaa magaalaa Radaa Farsaa guddaa rakkana gadi deemtanii gama harka bitaatti yeroo isin warahmatullahi wabarakatuh. Ayo untuk tapi dah waktu saya aku mari sini jadi amas kuno mana ufata kan halan istik dirame ufata kan orang kan ada mati mau kanas fudu sanis fudu nuan gitu ya akan absen vetu lagi undang kana di sini sakana jala vetu di sini ber ana dustani akali jantai namu ana mau undang kalau pindah vete kana kayak tu kono juga di sini tak vete kan berbeda yoro sini kan desain sini berbeda lu vetu Facebook bara download kau dah gapu pada style kana berbeda ya Afrika itu kan sini kamu beri sekali jualan yoro dioti akan kopi datang gitu base mana fata ada bisa berbagi kita semua berbagi takdirat kadala usul jadi semua berbagi asal tiga sudah terjadi surah berbuat ni oke kalau Tommy lakukan surah saya kenya sabona Oromo tukan Oromo je di Oromo ke itu ni tergamu Farsa gudda gama gadi yero makkana gasentan Farsa gudda erga gasentan boda gama harka bita tekkana shaw etene senan yoro laltan mana gubbatti gama mana rifan selsa ter yero gama gadi timmo zulal sain kanya asgira yero isim berbadan ufata kesen sain isim berbadan face ora download ko tani bidat ni iddo isim berbadan telegram rasul tani yero sanitti akka jabatti buya murasa kayati sini dalage anu mai singore chokka jabatti bisana ya zanap YouTube channel kenya iddo isini harga itu kon iddo saya bagainya sudah hojjeta jiru kana pun uffata baay'ee jira akkuma isin argaa jirtan kophee isin argitan yookaan kan dhiiraa qofa osoo hin ta'in kan dubartoota illee ni jira akkasitti dhufaana turuu keessaniifis baratomaadha dhufaatii ammoo koottaa bakka tana irraa bitadhaa isin affeerree jirra zaam gama gadiitti argamtus akkasumatti damti argamtus sanaa jiraattus si godhama yeroo ati barbaadetti dhuftee fudhachuu dandeessa dhuftee atuma mitirtee yookaan yeroo isin barbaadanitti isin biraanis ga'uudhaafis qophiidha jechuudha. Julaan saayimna keenya haalaan kun yeroo akkanatti tolchuu yookaan ogeessa jabaadha jechuudha. Gama uffata isaan barbaadeetti tolchuudhaan ogeessa jabaa akkuma isin argaa jirtan kun waa inni dalagaa yeroo isin argitan uffata isarraatis qaallaan nama qabaa jechuudha. Kanaaf dhuftanii uffata isarraa kanas ni argitan kun akkana caalchisee isiniif hodha. Kanaaf sabboona Oromoo kana koottaa jajjabeessaa dhaamuu laal alaabaa dhaanfeetanii isaa alaabaa akkasii qabisa keessa gabbuuti. Qaalli irraa isin qabne naqabee jira kan isin qabuun dhabuusi illee kanaaf koottaadha akkasitti jajjabeessaan isin jaa uffata yormaa keessa taa'ee aadaa teenya guddisaa jira. Odaa qabalaa argamne asirratti jargaa hojjetan kunneen odaa inni qabuun odaa Oromoo qabaa jechuudha. Kana koottaa bitadhaa isin jennee kabajaaf jaalaan isin affeerree jirra nooki turuudhaaf galatomaa kun uffata alaabaa akkana bareedduus akkuma isin argaa jirtan kanatti asitti isiniif dhiyeessee jira jechuudha. Kanaaf kun biraa yookaan uffata dubartoota barbaadnanis asumarratti argamaa gama hundaan jechuudha. Waa hundaan ni isiniif dalaga. Kan madalaa kanaa yookaan dubartoota keenya jechuudha. Iddoo biraatti dubartoonni kan irratti jiraatan iddoo biraa jiraatan sanaa jiraatanis iddoo itti kan namarraa gaalli isin qabe taanaan maaf rakkata kootu akki gootu Instagramii suuraa qabu wadduuti kootu yeroo sanitti kanaaf akkasitti yeroo ati beekteen waan akkana naaf jedhottee suuraa itti agarsiifnan suuraa irra dhaabbatee ta'is hin barbaaddan caalchisee ni hojjeta. Kanaaf kootaadha akka ajaa'ibaatti irraa bitadha jajjabeessaa isin jaa galatoomaan hojii turuudhaaf.
yeroo isin daytan akka ajaa'ibaatti isin keessummeessa yeroo seentan maal gaafatta hogguu ala ol laaltanuu manni bareedinni isaa waan biraa maalayyaa gaafa isaa keessa ol seentan haalaan ofitti isin simata ol seentan waan bitachuu barbaaddan caalaa ta'e isin qalbii fuutuutu irra hedduudha wayoom kana qofa yookaan dubartoonni keenya kan iddoo adda addaa keessa taa'ee yookaan daatiif qajeelee shiita waa kana namarratti faalaalee shiita akkanaa kanarraa na qabde qaaliyyoo iddoo itti jirtutti si ga'uudhaaf qophiidha shiita babbareedaa haalaan itti isin guutuun itti gammaddan shiita itti of hawwitan isinummaanu silaa ana dhiiroo kun kiyyuu maayyattan isiniif hodhuudhaaf qophiidha zulaal heloo jechuu qofaan isin qunnama yeroo isin jettaniin yeroo san keessatti isiniif hojjeta hojii isaatiif qophaa'eeti jira yeroo hunda kan harkaa inni qabu hojii isaati waan biraa osoo hin ta'in hojii isaati waan ta'eef bilbila keessa isaa kana qofaan qunnamtanii nuuf hodhi waan akkanaa yennaaniin yeroo isin jettaniin keessatti isiniif hodha kanaaf qunnamaadha jajjabeessaadha isiniif jeeti biyya ormaa keessatti gad dhaabbate ijoollonni keenya kan biyya adda addaa keessa jirtan asiin qunnamuu hin dandeessan iddoo isin jirtanitti isin biraan gahuudhaaf qophii isaa xumureeti jira akkasumatti ijoollonni keenya kan biyyoota yaman keessa jirtan biyyoota yaman magaalaa maarib jiraattus akkasumatti magaalaa sanaa keessa jiraattus akkasumatti haxaq jiraattus adan jiraattus iddoo ati jirtutti uffanni kun si dhaqqabuu ni danda'a uffata kana akka si dhaqqabu godhuudhaaf lakkoofsa kana qofa asirraa itti naqattee loozulaa jechuu qofaan uffata kana bitachuudhaaf namni ati qunnamuu qabdu akkuma lakkoofsa asirra jiru kanatti loozulaa jechuudhaan ni qunnamta san booda yoo darbe qomantii yalaayyoon qunnamte si geggeessina itti kanaaf uffata akka ajaa'ibaatichi bitannee arganne waan ta'eef isinillee akka cidheettanii bitattan isin affeerreeti jirra dhaqaadhaa bitadhaa jajjabeessaa isin hin jenneeti jirra ottaadhaa bitadhaa jajjabeessaa zulaal mana uffata aadaa magaalaa irra teessoon isaa farsaa guddaa ottaadhaa bitadhaa